raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Oromootiin kan isinii darbaa jiru sagantaa keenya sadaasa 1 bara 2014ti. Qophii keenya har'aa keessatti sagantaa kaayyoo fi waarii marii isiniif dhiyeessina. Qophii kaayyoo keessatti sochii hojii dippiloomaasii ABO kan biyya hambaa ilaalchisee gaaffiif deebii Dr. Shuggut Galataa waliin taasifame kutaa 3ffaa isiniif dhiyeessina. Waariin marii Profeesar Hamdeessaa Tussoo waliin marii gaggeeffame kutaa 2ffaa isiniif dhiyeessa. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu Solisee Wadaajooti. Amma oduu har'aaf gara dastuu duulaattiin isin dabarsa. Oromiyaa keessatti uummanni tajaajila seera haqaa fi bulchiinsa gaarii argataa jiru jedhame. Waraanni mootummaa Itoophiyaa immoo qajeelfama ittiin masakamu hin qabu. UK'n gargaarsa Itoophiyaadhaaf kan kennuuf turte paawundii miiliyoona 27 dhorkattee kan jedhu oduu gurguddoo har'a galgala isinitti himuuf jedhu keessatti argamuun akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya an Dassuu Duulaatu oduu kana isinitti himuuf jedha. Oromiyaa keessatti uummanni tajaajila haqaa fi bulchiinsa gaarii argachaa jiru jedhani obbo Muktaar Kadir. Pirezidantiin Oromiyaa kaleessa Adaamaattidha kanan uummanni Oromoo tajaajila haqaa fi bulchiinsa gaarii dhabee akka jiru kan isaan dubbatan. Leenjii siyaasaa torbee 3f kan hordofaa turan qaamonni seeraa Oromiyaa keessaa 6,200 ta'an kaleessa wayita xumuran rakkoon kun yoo fooyya'uu baate misooma biyyattiifillee gufuu ta'uunsaa hin oolu jedhani. Qaamara wachiistuu keessaatti harka isaa dheereffatee karaa inni barbaaduun dubbiin akka murtaa'uuf maanipuleet gochuudhaaf kan keessa seenuu jiraate harki isaa jirtuutu sarara jiraata. Dhiifamni godhamuufiin sarara jiraata. Oromoon Iskaandinaviyaa jiraatan har'a guyyaa fincila diddaa gabrummaa bifa ho'aatiin kabajatanii oolani Osloo keessatti. Qophii Noorweeyitti kabajame sana milkeessuu keessatti koree qindeessituu hawaasa Oromoo Osloo dargaggootaa fi shamarran Oromoo gahee guddaa qabu jedhame. Qophii kanarratti mariin garaagaraa godhameera. Suuraa fi maqaa barattoota Oromoo hiriira bahanii mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefamanis uummataaf agarsiifameera. Kanarratti Dr. Dagafaa Abdiisaa dubbifneerra. Qeerroomnii fi shamarranni akka addaatti qopheessaniitu baniisa isaarratti qeerroo fi ijoollee barattoota yuunivarsiitii iddoo adda addaatti 2014 yeroo bilaaf caamsaa sana wayyaaniin ajjeefte sana isaan fakkoo isaanii fuudhanii iddoo adda addaatti maxxansanii sagalee manaa irratti maxxansanii qoobarrattis qabatanii galanii dhufanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii ijoollee Oromoo warra gootota Oromoo wareegaman kan faarsuu dubbisuu isa booddee walaloo jedhaniitu isa booddee immoo faaruu jedhan jechuudha. Waraanni biyyoolessaa Itoophiyaa hanga ammaatti qajeelfamaa fi seera ittiin masakamu hin qabu ture jedhe ministiriin waraana biyyattii. Obbo Siraaj Fargeessaa koree dhimma waraanaa caffee biyyattiitti kaleessa waa'ee waraana biyya isaanii yeroo ibsan waraanni qajeelfamaa fi seera ittiin qajeelfamu hanga ammaatti hin qabu ture jedhani. Kanarratti hojjetamaa jiras jedhan. ሰራዊታችን በመመሪያና በአሰራር ብቻ የሚሰራ ዘመናዊ ሰራዊት እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ነው በዚህ ዓመት ትኩረት ሰጥተን መስራት አለብን ብለን ያስቀምጠናል። Itoophiyaan Oromoota jumlaadhaan hidhaa seeraan alajjeessaa fi hiraarsaa jirti jedhamtee wayita addunyaa irratti balaaleffatamaa jirtu kanatti mootummaan UK gargaarsa maallaqaa humna tikaa fi poolisii biyyattiif kennuudhaaf kan ture paawundii miiliyoona 27 dhoowwachuuf beeksise. Mootummaan UK maallaqa sana kanan dhorkadhee fi gabaasa Amnesty Internationaliin dhiyeenya baasee fi hidhamuu obbo Andaargaachoo Tsiggeetti kan walitti hidhatu osoo hin ta'in maallaqa nuti kenninu sun waan yaadamerra ooluu hanqachuu fi yeroo jedhame keessatti wanta ittiin fayyadamneefidha jedhe karaa qondaalasaa kan damee misooma addunyaatiin ibsa baaseen. UK'n dhimma tikaa tajaajila seeraa hirmaannaa hawaasummaa fi fayyadamummaa dubartoota haqa keessatti qabanii ni fooyyeessa jette waggootii darban 3 keessatti paawundii biiliyoona 1 arjoomteetti jedhe maddi keenya teelegiraaf jimaata kaleessaa. Amnesty Internationaliin gabaasa dhiyeenya baaseen Oromoonni gara 5,000 ta'an gannoota 3 darban kana keessatti seeraan ala hidhamaniiru. Hedduun du'anii achi buuteen isaanii hin beekamne mana hidhaa keessatti hiraarsi irra gahaa jira jedhe.
Kun immoo sabaa himaalee Ameerikaa fi Ingilizii gurguddoo biratti dhageettii guddaa argateera. Itoophiyaan duguuggaa sanyii saba Mezhangir irratti raawwataa jirti jechuudhaan dhaabni sochii tokkummaa Naayilootis Gaambeellaa balaaleffate. Dhaabni kun ibsa onkoloolessa 24 baaseen mootummaan Itoophiyaa fulbaana 11 bara 2014 irraa kaaseetii godina Goodaree keessa ganda hundatti uummata Mezhangir lafarraa fixaa jira jedhee himate. Gochaan kun immoo kan mootummaan mataasaa ofiin kallattiidhaan godhuun alatti namoota naannoo biraatii deemanii achi qubatanii jiran hidhachiisee irratti bobbaasee jira jedha. Kanarratti deebii gama mootummaa Itoophiyaatti argachuuf jecha kan obbo Reedwaan Hussein argachuudhaaf yaalle nuuf hin milkoofne. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota hiitee of harkaa qabdu akka hiiktu US Ameerikaan gaafatte. Ibsi kamisa darbee mootummaarraa ba'e akka jedhutti bilisummaan yaada ofii ibsachuu fi walabummaa pireesii eeguun dirqama mootummaa ani dimokiraatawaadha ofiin jedhu tokkooti jedhe. Dubbii himtuun mootummaa Ameerikaa Jeen Saakii mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota hidhee of harkaa qabu akka hiiku jechuudhaan gaafatani. Uummanni Burkiinaa Faasoo mootummaa irratti fincilanii paarlaamaa biyyattiitti ibidda kaa'anii pirezidantiin biyyattiis immoo aangoo gadhiisan. Fonqolchaan aangoo qabatanii gannoota 27 darbaniif biyyattii bulchaa akka turan pirezidantii Blaise Compaoré biyyattii keessatti misooma hin finne dargaggoonni hojiin arganne malaammaltummaan dagaagee dimokiraasiin hin jiru jechuudhaan balaaleffatamu. Kanaaf roobii fi kamisa darbee harki caalaan isaanii dargaggoonni irratti fincilanii caffee biyyattii qabatanii abiddatti kaa'ani. Waraanni biyyattii immoo kamisa darbee caffee fi mootummaan biyyattii diigameera jedhee labse. Dura anumatu ammallee pirezidantiidha jedhanis boodarra deebi'anii tolee aangoo gadhiiseeraa jedhanii Blaise Compaoreen kaleessa. Amma immoo waraana keessaatii namoonni lama anatu biyyattii bulchaa jechuudhaan ibsa baasaa jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun warra galgalaaf qabnu kanumadha. Qophiilee keenyatti waliin turtii gaarii. Qophii kaayyoo. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya amma qophii kaayyoo qabannee dhiyaanneerra. Qophiin kaayyoo har'as kan inni xiyyeeffatu qabsoo gama dippiloomaasiitiin adda bilisummaa Oromoo kan godhu irrattidha. Keessummaa qabna jechuudha kan torbee sun waliin turan Dr. Shuggut Galataati. Toleetti fufnamee Dr. Shuggut. Yeroo ammaa kana hojiin dippiloomaasii dhimma Oromoof Oromiyaa impaayera Itoophiyaa waliin qabsiisee walitti hidhatee wanti deemaa jiru Waashingtan DC'ttis haa ta'u Jenevaatti haa ta'u Bruuselsitti ollaa Oromiyaattis jira Dooktar. Hojiin dippiloomaasii abaa'oo ta'es kan hariiroon uummatni fira baafachuuf tattaafatu dhaabbatee hin beeku. Gaaf tokkotti kana goone kanatti kana ta'e ka jennu irra caalaasaa kan wal fudhatee kana ani godhee kan inni tokko godhee kan wal irratti kuufamee kan civic organizationin keenya hojjetu kun hundinuu kan wal qabatee guddataa bal'ataa deemudha jechuunsa jiru irraa jalaan lafa jalaa ifaaf dhoskaan deemu. Haa ta'uti waan nuti amma gogochaa jiru itti fufeenyuma kana duraa aga tokko maqaa siidha'uudhaafi jalqaba irratti eddee jiru raayyoonsii ka'ee humnooti siyaasaa impaayera Itoophiyaa fi uummatoota isaanii wajjiniin tattaaffii nuti fakkeenyaaf warra Ugaadeen, warra Sidaamaa, warra Gambeellaa isaan kana sadarkaa lamatti waliin deemaa jira. Sadarkaa tokko akka jaarmiyaatti waliin hojjechuu waan garaagarii gochuu karaa lammeeffaa akka hawaasaatti hawaasni keenya deeggartoonni isaanii yeroo irratti akka isaan wal qabataniif wal faana deeman keessumaa biyya alaa keessatti biyya keessatti illee hubiin kuni uummatoota cunqurfamaa irratti duwwaa miti kan inni murtaa'ee jiru hanga danda'ametti aan Itoophiyaanisti warra ta'an wajjin illee hanga tokko daaloogii gochuu ni yaalla. Inni kun jiruu naannoo keenyaa jedhee yoonsii fudhadhedha. Jiruu biyyootii ollaa jirani keessatti kan tokko lama sadii jedhee ifatti tarreessuun natti ulfaatu jaarmolee Sudaan keessaa tocho'anii biyyootii garaagarii wajjiniin haga tokko
ta'u gara Awurooppaa yoon dhufee Awurooppaa keessatti akka dhaabaatti sadarkaa mana marii Awurooppaa sadarkaa European Commissioniitti European Council Task Force hojjetan keessatti fi biyyootii garaagariitti Neezerlaand, Norway, biyyootii adda addaa wajjiniin yeroo irraa yerootti dhaabbatummaan itti deemnee dhibee keenya, haala deemsa siyaasaa keenya, haala laafinaa fi jabina keenyaa hin hubachiisnaa mararfannoo argachuufillee inni tattaafanne jechaadha. Kun sadarkaa biyyaatti humni gara biraan kan wajjin hojjetamuun isaaf jiru. UN keessatti aksesiin keenya baay'ee murtaa'aadha. Akka caasaa UN'tti General Assemblytu jira, Security Counciltu jira, Trusteeshiptu jira, Secretariat Office. Isaan kana keessaati Security Council kanatti dhaquu dandeessu haalli hamaa yoo naannoo sanatti dhalattedha. Kanani nuti irratti bal'inaan hojjechuu dandeenyu. Economic and Social Council sectorii isaa sana keessadha. Inni kun waan lama of keessaa qaba. Keessumaa karaa falmannaa mirga dhala namaa irratti Human Rights Council, Universal Periodic Review, Special Procedure for Human Rights Council isaan kun charter based body dha. Treaty based body ta'anii immoo akka 10 jiru kan mirgi dhala namaa yeroo irraa yerootti itti gilgaalamanii. Committee on Political Rights, Committee on Economic and Social and Cultural Rights, Committee on Against Torture. Akka 10 jiru. Isaan kana keessatti isaan kun yeroodhaan sagantaadhaan gaggeeffamu jechaadha. Gama tokkoon civic organizationiin keenya warri mirga dhala namaaf falman kan Oromoo jala bu'anii akka isaan yeroodhaan irratti qooda fudhatan ni tattaafannaa, karaa isaanii argisiisnaa, encourage isaan goonaa. Karaa biraa namootiin miidhaa kallattiidhaan sududaan irratti ga'e waan torcharii fa'aa akka isaan itti deemanii witnessii kennan encourage goonaa. Maaliifi mirga isaatu qooda isaatu baay'ee isaa kan namni akka nama tokkeetti yookiin akka civic organizationiitti godhu waan ta'eef isa kana jala bubuune yaadachiifanna jechaadha. Baay'een isaanii efficiently irratti fudhatu. Gara fuula duraa kana caala akka isaan irratti qooda fudhatan ammallee carraa kanaan civic organizationiin keenya, human rights organizationiin keenya akka isaan jabaatanii uummanni Oromollee akka inni isaanii jajjabeessu abdiin qaba. Universal Periodic Review nama si'a 2 deebi'eeti ta'ee 2009 2013 kanarratti humna guutuutiin irra qooda fudhatame. Garuu kana caala akka inni irratti qooda fudhatamu akka inni saaxilamu mootummicha akka inni chaalenjii ta'u gochuudha. Ufii keenya immoo bakka kallattiidhaan irratti carraa keenya argisiisuu dandeenyu warra akka indigenous body irratti Human Rights Council mataa isaa irratti UNHCR irratti bakka ufii keenya kallattiin itti seenuu dandeenyu. Red Cross irratti ufii keenya akka dhaabaatti itti deemnee goona. Isaan kun jiruu bal'inaan UN keessatti raawwatamanidha. Jaarmolee warra akka UNPO warra akka New World Summit jennee warra laateraalii waliin hojjennuutiin illee isaan kana keessatti yeroo akkasii keessatti gargaarsisna. Jiruun Jenevaatti raawwatamu kanadha. Waliigala 1 2 3 4 5 jedhanii tarreessuun baay'ee gaarii. Mee waa'ee New World hin deebina. Amma akka biyyaatti waggaa dubbistan biyyoota tokko seentanii wayita quunnamtan yoo cuunfinee yaada isaanii keessaa baafne yaan qabsoo isin gootan sirrii miti jedhu moo maal isinii deebisu? Hamaa tokko seenaa ni jiru isaanis gara jalqabootii 2000 keessaa kan isaan nuun jedhanii haalli amma humna qabu
qawweetiin deemani hammaataa waan ta'eef maaliif karaa nagaa hin deemtanii ka jedhu ture yaadni baay'ee isaanii malee qabsoon keessan qabsoo haqaa miti ka jedhu kan takkaa dhagaheen beeku. Aga ammaatti qabsoon bilisummaa Oromoo miidhaan uummata Oromoo irra ga'u kijiba qabsoon bilisummaa Oromoo haqa miti kan nu mudatee hin beeku. Rakkoon jirtu hidhattanii deemtuudha inni jalqabaa. Inni ergee mootummaan adda bilisummaa uummata Tigraay kan hoogganamtu mootummaan Itoophiyaa waraanaa Eritraa wajjiniin seente ergee 2005 filmaata irratti nama fitte ergee keessumootii waan gurguddoo ta'anii kan keenya irratti dabala jechaadha. Gambeellaa irratti 2003 fitte hawaasatti looqee masakaar 2002tti nama fixanii mootummaan sun mootummaa abbaa hirree ta'uu hubatanii jiran. Amma yaanni isaan dhiyeessan rakkoo fi qaban irraa haasa'u haala maltipoolaan ta'erraa dhiibbaan isaa mootummicha irratti qabanii muraasa ta'uu isaatiitti hubaturraa kan hafe qabsoo keenya inni duruu illee hafee maaliif qawwee kaastanii maaliif qawwee baattu ka jedhu as bahan jiru. Erga inni yaanni kun jijjiiramee qawwee kaasuun kun akka yakkaatti ilaalaa ka turan amma erga bira darbanii hayyoota Oromoo irraa Oromoo biyya alaa jiru irraa kan barate irraa kan hin baranne irraa xiqqaa guddaa irraa dhaaba siyaasaa Oromoo irraa dhimma Oromoo gabaa addunyaatti gurguruu irraa maal ta'e gamare? Ani irraa eegamu xiyyeeffatanii diina irratti yaada tokko qabaatanii bobba'uu duwwaadha kan amma Oromoo irraa eegamu. Qabsoon bilisummaa Oromoo kan inni guddachuu lalisuu danda'u kan inni bakka barbaachisu galii isaallee gahuu danda'u hirmaannaan dhala Oromoo keessatti guddaa fi garatti adeemu sanarratti yaada tokkicha diina isaarratti xiyyeeffannaa tokko yoo qabaatedha. Amma kan nuyi irratti yeroo keenya balleessinu hedduusaa gaafa mirga argannee booda yoo kana taane wayyaa yoo kana saane wayyaa yoo sana taane wayyaa isa kanarratti yeroo keenya balleessuurra qaabsicha humna gochuu irratti biyya keessaa daa'imman Oromoo dhiiga ishee itti dabarsitu sanarratti qabsoo haqaa ta'ee jiru kanarratti humna tahanii waan gahee ofii keessatti qooda fudhachuu. Akkatti keessatti qooda fudhatan namatti himurra keessatti qooda fudhataa qooda sana qajeelchuu danda'u. Ogeeyyiin Oromoo waltajjii bal'aa qabu bakka itti qormaata waan garaagarii irratti dhiyeessuu danda'an. Reesarchii uummata Oromoo irratti gaggeessuu danda'an kan isa wajjiniin jiruuf jireenya isaa wajjiniin qabeenya isaa lafa isaa wajjin wal qabatee irratti haasa'uu danda'an foorumii isaa bal'ifatanii yoo deeman hawaasni Oromoo akka amma mul'achaa jiru waa hedduu waan hamilee nama kaasuu mul'ataa jira. Amma Oromoon irreecha isaa kan isaa godhatee hundisaa deemaa jira. Kun waan nuti tokko taaneetti deemaa jiru miidhaa ijoollee biyya keessaa irratti sagalee tokko dhageessisatee deemaa jira. Isa kanarratti dhaabatee isa kanarratti hundaa'ee bal'ifachaa dagaagfachaa sodaa tokko malee qabsichi tumsuudhaa qabaa. Gaafa kana ta'e deemsi keenya bifa godhatee galiin keenya illee ni gabaabbata. Warri jaarmolee siyaasaa immoo hundeerraan tokkummaa Oromoo kan tuqu irraa of qusachuutu namarra jira. Fedhii ofiif jedhanii kan tokkummaa uummata Oromoo tuqu kan dantaa saba Oromoo sharafsiisu irratti dhaabbii qulqullaa'aa qabaachuun yeroo ta'uutu irra jira jedhee yaada. Tole mee kadheenyaattaa kaanu adda bilisummaa Oromoo walgahii World Summit Arfaffaa jedhamu irratti Brusselsatti argameera. Argamtan immoo isinidha. Maal dhiyeessitanii bu'aan isaa maal ture Dr. Dhaggeeffattoota keenya deebii gaaffii kana qophii xumuraa keessatti torbee qabannee dhiyaanna. An Dassuu Duulaati. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma calqaba qopheessee dhiyeessaan Jamaal Ibrahim.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo marii Profeesar Hundeessaa Tusoo wajjin goone kutaa lammaffaa bakkuma dhaabanne irraa itti fufnaa itti dhiyaadha. Amma gaafii ati kaafte kanaan deebi'a amma warra Oromoo gariin kan jedhanii Itoophiyaa keessaa hin baanu Itoophiyaa kana dimokiraasii taatu goona jedhanii fi kan kuni hennaa mara akkana yaadaa ture miti. Lammaffaa ammoo waliin morkuu aangoo irra waloluu dhufe kun amma biyya gala jaan kuni duraanuu kan 2001 irratti lola fidani. Long history of Rangin keessa. Amma waggaa amma lama sadiin duratti dhaaba keessaa baasan waloluu irraa dhume kun. Ani karaan tokko kabarsiisu waa'ee social conflict. Namni wal dhabu maal wal godha. Yoo wal dhabii keessa yoo galte jette lola. Lolli akkasiin dhaabatu there is conflict dynamics. Yoo conflictiin suni qabamee hiikaa hin arganne namni wal nyaatee wal shakkee wal morkaaf wal jibbansaaf wal injifachuu fi waan hin taane hojjeta. This is part of history of conflict, social conflict. There's a bunch of theories on this. Warri amma biyya gala jaan kuni duraanuu kan 2001 irratti lola fidani ka jedhaa turani waan independence jennuu fi baamna jennuu fi namni baanu jibbaa goftii baa Itoophiyaa keessaa nu jibbu warri Walaayittaa warri Kambattaa warri Amaaraa nu jibbuu jira. Kan lammaffaa ammoo international systemiin kana hin jaalatu kana goonee hin danda'annu jiran. Dhugaadha wanti akkanaa jira. Rakkoon an qabu yaada isaanii irraa akkamiin Itoophiyaa dimokiraasii fidda kana ibsuu hin dandeenye. Itoophiyaa keessa dimokiraasii fiddee hin danda'amu akka arguudha. Maaloo jette sistemii isaaniiti paaradaamii isaaniiti the way they think their logic their culture. What is called vertical paradigm. Vertical paradigm jechuun nama waliin bultee waliin mari'attee waliin morkitee hin dandeettu. Tibochituuni yookiin sodaachifteet dhukkubsiiftee qaqqabdee bulchita hunnaan sodaat yookiin ammoo sodaatteeti akka amaanii jettu kun ishii yookiin yaa sagalaatiin bulta. Warri ammoo jalaan booda qotatee kaasuu danda'a. Warri Tigiree very oppressive. Amma gara Oromooni garee oduun akka jirutti nama gara 40 hidhaa jiran warri Amaaraa ammoo warra independency gaafatuu miti. Baaneetiin bilisummaa baaruu Itoophiyaa wali qabnee bulchaa jedhee warra ijoo. Isaanuu ammoo warri Tigiree qaqqabaniiti cuqursanii giddaan bulchan. So the issue is not whether you are looking for independence or not. The issue is the nature of it's a vertical paradigm, totally important to democratize. Kanafi, warri kana jedhan biyya galanii biyyatti du'uu barbaadu, they are all the people jaarsolee kunniin. Maybe waa shumati wayii argatu haluu ba'u lololanii miti shumati awwaloonni haluu ba'uu barbaadu malee Oromoo waa tokkollee bu'aa waa fidanii danda'an jedhee yaada. Galatooma. Kabiraa waan amma kaafne keessatti Itoophiyaa ta'uun diina nurraa xiqqeessuu danda'a yookaan Itoophiyaa jechuun saboonni biraa akka diinaatti akka nu laalle godhuu danda'a. Kanarraa namootuyyuu addunyaan uummata bilisummaa barbaada jedhu yeroo ammaatitti hin deeggartuu wanni jedhu teoriin kun matammaan isaatuyyuu keessa gadi qabanii ilaalan. Fakkeenyaaf akkuma amma isin kaaftan kanatti Amaara kaasuu dandeenya jechaadha. Jaarmoonni Amaaraa irra caalaa isaa halkanii guyyaa dibbeen isaan tuman Itoophiyaadhaan kan jedhu kan. Dhugaa lafa jiru yoo laallu an Itoophiyaadha jedhanii aangootti dhufuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf Amaarri erga waggaa 24ti an Itoophiyaadha jedhee halkanii guyyaa dibbeetuma garuu aangootti dhufuu hin dandeenye. Tigireen ammootu an Itoophiyaa nuuf hin jettee TPLF yookaan ammoo jaarmaan bilisa baasaa uummata Tigraay jettee Amaara Itoophiyaadha hin jedhu saniyyuu ukkaamsitee irra jettee bulchaa jirti jecha. Namni Oromoo tahee yookaan ammoo sabni biraa maqaa Itoophiyaa jiru qofa moggaafate humna TPLF ka amma aangoo irra jiru kan humna isaan gituu fi humna achirraa wayyaana ittiin dabru otoo hin qabaatin aangootti dhufuu ni danda'a. Yoo ka danda'amu taate Amaarri hoo maaliif aangootti dhufuu danda'a? Kabiraa mootuyyuu waa'ee bilisummaa uummanni tokko birmadummaa barbaadaan mootummaa mataa kiyyaa qaba jedheetiniin deemuun addunyaa irratti deeggarsa hin qabu jedhanii namoonni kunniin ka odeessan dhageenya. Haa ta'uuti ammoo otoma ijji keenya arginu otoo isaan kan odeessan barootuma dhiyoo keessaa warri akka Saawuz Suudaan ibn dhiyeennuma kanallee ji'uma tokko dura warri akka Iskootlaand faati uummanni mirga hiree murteeffannaa mirga isaa dhimma itti bahee ka barbaadu warra duraa wajjin jiru wajjin
wajjin jiraanna jedhee itti fufee kan hin barbaanne immootu biyya walabaa biyya ofii luba baafateetiin hin jiraataa jira. Jechummaan kun teoreetikaalii mirgi hiree murteeffannaatu fudhataman qabu addunyaan hin fudhattu kanaaf qabsaa'uu hin dandeettan warri jedhan kun karaa sirrii uummata keenyaa akeekaa jiru. Maal inni wanti kun maal irraa maddaan mallee irra deebitanii otoo hawaasaaf akka bal'inaan uummataaf galuun ibsatan. Yaanni kun xinnoo tuttuqee ture amma eega deebistee gaafate siiqa jecheetitti haasa'a. Horiin kun irraa akka dhufe gaafa kunoo biyya galanii walloluu jala qaban hangoo irratti. Kuni kana dimookiraasii goonaa jira. Kun ammoo nu balleessaa jiranii Oromoonuu fudhataan jiru hinkaanu jira kan irra wallolan. Lolli akkan beekutti akka dhagayetti lolli achuma dura tureera lolli kun waa'ee aangoo irratti. Who is the General Secretary? Who will be what? Kan irratti ka ture dubbi tureeru kun. Ka amma jiran kuni ka haarawaa tiyoorii yookiin thesis baasan kuni yoo kana goone walii diidaa alamiin nu gargaaru nu jubbaa ka jiran kuni you can change through campaign education in danda'ama kun. Walii Africa they don't want the independent to be independent. Walii America they don't want the to be independent. Ati roobaan kan kee ka dhufuuni bilisummaan kee ka dhufuuni ati yoo jabaatee ofii jaattee jedha. You have to sacrifice. I'm arguing what a Palestinian. They sacrificed. Sigale, what is Israeli bombing gote. Amma worry about the ammo worry America, worry British, worry Arab, worry Ghaniti. They are raising money to rebuild Gaza. $4 billion, $5 billion, something like that. You can have British Parliament. I get that I'm being called. 247 to 12. One support to them. That's right. They recognize the Palestinian state. What is Swedish that they are going to do that? They see the sacrifice the Palestinians have made. They also saw the demonstrated level of oppression against the Palestinians. It's obvious. Oromo just choke over. Nobody else can do that for Oromos. More, you need determined leadership, like in South Africa. Absolutely committed, intelligent leadership. Selfless. It's not impossible. Min jenta katuma jette Oromo le nama wori baale gosti baale kanu jette ndau Oromo hojjete da be ga jette wanti Oromo kana do gunjiro yani kajedo dubbini summa ba ukui aka ladutani aka qotebula namni qotebula da farobu mbeku karobu kanu mbeku kajirate wan facaasi kana shuqulee haamate nyaatu kaanu hin beeku haa ta'u nu Oromooni ennaa bilisummaa dhufu hin beeknu but we should make that investment. Maaliif the alternative is not viable. The alternative is not real. You either accept domination forever or you engage in a struggle forever until you become free. Kanafi, there's no choice. There's no choice. Kama worry you to pass a democracy go na jen ko nuwaga be kan worry America wa isanin jira yo isini war opposition wali galtani opposition party jabe setani hori de sini kedina ARD hori setana principle to kamna sira kazi kamna jani ode to be ka kanina hunda. I know all of this. Kanafi me yo to pagalde jenne democracy go na jiran kuni soba. Kana mo organize ila mashadin de kabane wanka bujan kuni le soba. This is not real. Wal South Africa akasin indemne, wal Tigray akasin indemne, wal Eritrea akasin indemne. You need a solid one political organization. But that political organization needs to accommodate different constituencies, different views. Kuni organize of leadership it's not impossible. So Kanafi worika imana na kanketi wana kana yadon kuni ba ina gama cisa kana demo male kun amma te ba yo gale democracy gona yo independence only namne jubba kuni. You see, we don't have to apologize for seeking independence and freedom. This is totally unacceptable. This is madness. This is intolerable. So Kanafi, I'm Anikajiru Barbado. Let's get rid of this rubbish thinking.
is absolutely rubbish. Let's be real. Critical issue is what we need is a new type of leadership. Absolutely clear thinking, committed, absolute and uncompromising. That's what's missing now. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo mariin Profeesar Hamdeessaa Tusoo wajjin goone hin xumuramne kutaa sadaffaa torbee dhufu qabannee dhiyaanna agasiif nagaan nu tura.